namni barbaade waan barbaade haasa'an jiru. Suwalalee saafar aartiitu aartii. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Karo be duga de TikTok sera kama. Oso sera kama te. Marata Kaani minillee dhageettanii. takka argeen takka arge. Karo be maro anundan arga. Walla sheekaro be ko smart kono wanni namni jedhu kana warabbal kaaba irdinaa muudii isin jettan kana isinii fi muudii keessanillee kiisii keessa qaban. Ande? Karo wallahi ani Sheikh Pro Max sin jedheera ati Sheikh Pro Max da. Wallahi kama dhugaati jechuullee qaba namni sheekaro be jibbu yoo jiraate yeroo amma parsantii 98 Oromoon ni jaalatti namni sheekaro be jibbu yoo jiraate nama rabbiin abaaree fi nama haati abaarte qof. Liqimsaa kana Bunjiru. Sirri hoy na famale sin jibban. Injiru sheekaro be batam kono moddo gaaya kana miti sheekaro be ta magaalaa roobe keessa deemu jaarsaaf jaartiin biraayoon argite bage sheekaro be leete jaarsi galaatee sokkara nalal sigala wallahi kama dhugaati asli kiyya sheekaro be namni gariin bar jaalalarraa ijoolleen daa'imaa jecha akka waan abbaa akkasitti waamtu warabba asli abbaa reedii koome abbaa akkasitti waamtu ijoolleen haga ana waamtu sheekaro be yoo asiin boo sheekaro be sigala maaliif matooraan deema beeyta matooraan lukaan hin deema magaalaa roobe kana keessa matooraan deema maaliif matooraan deema beeyta lukaan yoo kadeemu taate namni osoma ana laalu makiinaan dha akka makiinaan hin dhoyneef nama sigala jaalalarraa jecha nama garii ilaal ijoollee daa'ima nama garii ammoottiin kadiirsii dhufeedhanii sodaachisanii deem manatti ol deebii kadiirsii dhufe sheekaa roobe ijoolleen osoo booyaa jirti osoo jedhaan sheekaa roobe yoo jedhaniin in kolfiti jettee jettu in kolfiti yennaan nu bakka jaalala innama rabbiiti kan homaa gochuun danda'u ilmi namaa wallahi waan rabbiin garraa kenne homaa namni tokko itti seenee dalagaa rabbii homaa borcuu hin danda'u kun dalagaa rabbii oofaa jiru si galaa keessanumaa qabadhu kaa dhiiraati deettee asliinillee dhiiraati deettee kanaaf dhiirummaa keetiif sitti ol seenne bara dur wayita FB nama 100 fireendii 300 sanan aslii kanan jaaladha jedhe dhugumaa baran dhiirummaa dubbatu wayita akkana dubbatu bakka dhiira akkanatti ammoo dhaattii dubbatu ani bar warabbal kaaba ani jechaan abbaa kiyyatu dhiira leenca silaa ammoo shari'aa keessa siidaadha namaa dhaabuun hin ayyamamu malee abbaa kiyyaa masgii qaccee hamzaa kanarra dhaabanii ana awraarii siin gubbannaa dhaaban sila shari'aan hin ayyamu malee. Amma gaafa isin deemtan siidaa isin dhaabuu hin dandeenyu? Hin dandeettu shari'aa rabbiitu hin ayyamne siidaa namaa dhaabuun hin ayyamamu. Walgaallee jedhanii. Maqaa keessan inni akka waan guutuu sanitti goobbatti barreessina yeroo dirree xiyyaaraa goobbatitti. Laa uma takka. Gaafa handu yanuun argu maal gootanii siidaa naa abdan har'umaan mootiin hin fataa jedhu har'umaa jiruu duniyaa har'uma fataa jedhee zanaa jedhee fataa jedhee itti bareedee deema itti nyaadhee itti dhugee fataa jedhee agayoo miiti ani warabbal kaabaa ganama kursii asitti ammootiin hin godhee galgala ammootiin eessatti dhiraata godhuu barbaada beetanii Dubaayitti osoo kiyyaan ammoo xayyaara warabbal kaabaa finfinnee miti oorruu teenne taasii tana dhaquu barbaada oorruu teenne buufata xayyaaraa bira jirti xayyaara nagachii deemuu barbaada. Fataa jedhee zanaa jedhee jiraadha jaartii tiyyallee jiraachisee ofillee jiraachisee ilma kiyyallee jiraachise nama gariitu ammoo osoo duniyaa qabu rabbiin ammootiin hin kinoo wanni makana shiroma kana wab jedhe osoo ammootiin hin distiin yeroo itti godhan silaa osoo afaan qabaattee na dhiiseetti. Wallaahi Distiin osoo afaan qabaattee hin dhorgiteetta. Hin dhorgiti nama gariin argitu rabbitti kenneetiin hin kinoo. Kontaala 200-300 qamadii galchaa ammootiin magaalaa bahee bomboliinoo mastawaatii keessaan laalee galan bitatu. Inni aannu bakka yaannaa dirreenyaa. Ilmi namaa ismaartii ta'uudhaati. Jabaa namaa ta'u. Siigalaa qabeenya rabbiin sitti kenne jaartitti illee tola oolte ilma keetirratti illee tola oolte ofirratti illee tola oolu osoo qabeenya qabdu akkamitti kaalsii cittuu godhattee deemtaati quba lamaan keessaan gabbaafte wayaa subhaanallah mindannoo inni yaa. Ajaa'ib kono moona biyyatti. Ajaa'ib kono. Rumah dalam nak kasih orang fayyadam. Ya?
Osoo fayyadamne irraa du'a namni akkasii. Osoo hin fayyadamne irraa du'a dhiira ta'i dhiirummaa bakka dhiirummaaf jaaladha asli warabbal kaabaa amantii amanuu baatte amma qaraati irraa ol dhufeemi kijiban dubbadduan mana fincaanii irra jira siin jedha noo natti dawwalte kijiban dubbaddu akka namni adaamaa osoo yeroo roobe jira hin jedhu. Dhiirummaadha bakka dhiirummaa ta'e akka dhiirummaa dubbadhu bakka dhugaa dubbadhu dhugarratti jiraadhu dhugaaf du'i bakka saba keetiif quuqame nama garii osoo ammootiin bala wayii fitinammaa wayii dhufte bara deengadda bara wayyaanee namni ciismaa hocaa darbinaan jaartii gateen tarree oddoo boqqolloo keessa fiiga. Gadummaa nagara gee. Dhiira ta'ii jiraadhu dhiira ta'ii du'i eebbo dhugaa dubbadhu dhugarra jiraadhu. Bara maraa bubbeen olii gadi isin bubbisini. Gadi dhaabadhu jenneen abbo akkanatti itti mi'as leekin arsii keessa illee ijoolleen jirti beeka jiraayyuu jira abbo baaleen keessa illee tokkoffaana fudhadhu kun hojiinummaadhaan. Fudhadhu ana siin jedhe warabbal kaabaa fudhadhu. Fudhanneera ati goota duraanuu wallahi. Wallahi fudhadhu. Andantaa kiyyaa miti nama kaaree 400 ammootiin saba kiyya jijjiiru saba kiyya gurguratu sanii miti nama miliyoona 5 kennanii sobanii. Poolitikaatti mataan hin tarinaa biyya jirtanii na jalaa isinidhani. Salaas. Allahu. Bakka dalagaa jira isheetichi dalagataara dhiisee wanta. Siin jedhaani kanaa miti warabbal kaabaa asli maali beektaan tapha sammuu taphadha yeroo hedduu tapha sammuu fayyadama. Anasii miti warra garraa waliin hidhata qaba jaalatte jibbite asuma taa'ee miiseeji. Choo. Inni alno. Rakkoon qabu. Tapha sammuu bichaa taphadhu bakka deemtutti ani. Mana shaayii dhugutti mana buna dhugutti tapha sammuu taphadha. Digalee amma dubbii. Dubbiin sii galteemi bakka kanarraan dubbatin. Andanya asmaartu. Sheeka amma carraa kana fayyadama istiidiyoo haaraa keessa san argine boromooshini godhadhu. Inoo kana bare istiidiyoo naaroon eenyu kun waan chaata sattanyi waan inni ko ani bara karaa siin kun ayya. Argitee? Ke tokko laalee boromooshini atoo jettu mukolfiisa hojjettoo kan dazaanoo boromooshini. Promotion dazaanoo afataa iyyaa rakkoo ani jechuun fataa jechuu barbaada zanaa jechuu barbaada ilma dargaggeessa ilmi rabbi naa kenne alhamdulillah garuu itti naa dabalu dhibbatti sheekotiin gurguddoo fi ulamaayin gurguddoon ilmi ishee karoo ba'een masakkartii jaalattee jibbitee warabbal kaabaa rabbi kennee fi irraan fudhate fataa godhaa si karaasisa ammoo asiin ammoo akkana gajjiraa si karaasisu an fataa godhaa laal awwaluma tireeningii si godhe si goosisee meedaa eegaati seente oodhu siin jedha laala eegaati meedaa seente. Awwaala namni ammootiin akkanaan surreen meedaa seenaa kopheedhaan meedaa seenaa tireeningii godhee uffata godhateetiimi akkuma san alatti tireeningii si goosisee sitti haa dhiisee meedaa keessa seenteemi bishaan keessiin jedhaan kitaaba rabbii keessa si qaraayisa gubbaa si hin qaraayisu osoo kitaaba gubbaa si qaraayise wallaahi barcumaa kanarra hin taa'uwan hin qarawwan ilmii keessa qaree alhamdulillah haga dhaallee kinoo shaalii uffadheetumaan qaraa ilmi irraa namni duroomu hin jiru haga ruuhiin na keessaa baatu ilmiin qaraa isin qaraasisa gadhaabee isin qaraasisa ilmi rabbii inshaallah haga. Waan mara keessattuu dhiira ta'uudhaati. Waan mara keessattuu jigina ta'u. Ilmii gubbaan qaraane soo ilmii gubbaatti barcumarra taa'ee si waliin naasa'u. Yoo na barcumarra namni na ari'a. Nahwiin na ari'a, sarfiin na ari'a, balaagaan na ari'a, mantiqaan na ari'a, usuula fiqiitiin na ari'a, qaayidaan na ari'a, waa hedduun na ari'a. Jabaa namaa ta'e, leenca namaa ta'e. Reetii kaata sii galte dubbii. Nala ani duraan irraa si hordofa. Reetii maal galtii dirraa dhaanuun galtuufi. Ani kami beektaa nama tokko. Namni maa hordofa namni kun callisee tuma dhamaa wayiiti moo nama gaarii jedhee xiintala irra taa'ee dura oddoo yaadan kan inni xiintalee yoo jedhu keessatti naa galte smaartummaan isaa beektaa. Abboo ofillee hin dagatu hojii ofillee hin dagatu si bohaarsullee hin dagatu of ta'ee deema nama jettee nama minaamina kanarraan kaa'atu. Warabbal kaabaa reedii kiyya ani muluu konfidensi dhibbatti bara wayita awwala ol ka'u sanuu wayita kiu jechuun amma kaa jedhee keessaa alaan dhaabatte sanii kiyya dhibbatti bakka nama kana maali beeyta sammuun kiyya guddaadha beekumsa kiyyaa fi beekumsa nama sanii walitti hin madaalu nama jechuun nama garii haga kushiina haga manaa yaadu jira namni garii nama istaadiyoomii zuurii bichaa yaadu jira namni garii nama sammuun kun irra kaa'amee jira baalaansii qamaa eeguuf kana waliin hin haasawwan waan rabbi tokkongoraa nati jettee yaa rabbi naa dhiisi yaa Allah jettee waan rabbi galme irraa haqe kadiiri basan biyya keessaan dhiifnu jetti kana waliin gaddeebi'ee naasawwan maaliifu kaayoon kiyya guddaadha waan ta'eef konfidensii dhibbatti konfidensii qaba fakkeenyaaf reedii aadam kiyya tokko ati sagaraa wayii gadi ilmi namaa gadi taa'ee sagaraa gadi taa'ee ishee gadi taa'ee kana ayii garaa na nyaate biraan deemu wayi jedha hin jedhu bar dhiisee biraa deema
Yaa. Akkuma sana nama ammoo tiniin xiqqoo yaadu waliin dhaabadhee naasa'u yeroon qabu ta'e isaatiin na jala darbaa iyyuu ila kaayoo kiyya galmi kiyya fuuldura. Ganaa gadi rifasanii biyya keessaatiin wayita haasa'u yeroon qabu. Maaliif karaan haqaa ammoo tiniin gufuun dhabu. Karaan haqaa qoreen qabu kana beeka daakee biraa tara galma guddatti gahuu barbaada nama addunyaa bulchuu barbaadu. Ganaa gadi deebi'ee gadi rifasanii sammuun jaraa ammoo tiniin manarraa ga kushiina yaaddu waliin ammoo tiniin haasa'u gaafa haasa'ee jaraa ammoo bootaa bal'ise. Jara waliinoo bira dabra akkuma waan hin dhageenye baalaayee ani karaa makiinaa yoo itti deemu motora itti deemu kilaaksii makiinaa bichaa dhagaa nama takkan dhaga'u. Dallansuu rabbii bichaa sodaadha waan rabbii bichaa sodaadha daangaa rabbii irraan bahi. Ilma namaa kana waliin ammoo waliin haasa'u. Waan biraa maal sirraa jaaladha beektaa? Yeroo baay'ee viidiyoo ijoollee olii waraabda dhaloota xixiqqoo tana jabeessuu hedduudhatti tolta. Ijoollee xixiqqoo daa'imman tana beekta suuraa viidiyoo. Smart so. ትክክል ነው ያልከው ማሊፍ ቤታ ijoolleen lafaa ol dhuftutu warra biyyatti hafu ulamaa'in hedduun beekaan hedduun gara ganda akiraa taran kun dadhabanii manatti hafan nuti an ufii guddachuu irra nama guddisuu barbaada an kaayoon kiyya akkasi akka ahmaddiin jabal naan jedhe maal naan jedhe ufii mul'achuu irra nama kee mul'isii naan jedhe la ammas maal jedhe ahmaddiin jabal waan naa dhabe keessa nama sadii jetteen tuffatiin sadii jedhanii afur jedhanii baay'inni namaas hin dagini biyyuma keetti irra hojjedhu ganda keetti irratti awwal hojjedhu jedha kanaaf gandi martuu beekaa qabdi hayyuuni qabdi ulamaani qabdi wallaalaallee ni qabdi maraattuullee ni qabdi hin baay'atin malee maraattuu qabaatullee homaa bareeda jedhu qaallichi siigala kanaafuu irratti hojjechuun dhaloota lafaa ol dhufu irratti hojjetan shigginyii lafaa ol dhuftu tana yoo bishaa ittiin naqiin shigginyiin sun achiin dhaamtee baddi shigginyii lafaa ol dhufu akka Sheekh Abdusalaam Kadiir jedhan gaafa tokko waa'ee kiyyarraa dubbatanii daawwaa siigala atamma kana kutanii kamiin fincaayanii jedhe Sheekh Abdusalaam Kadiir. Dhugaadha ke ijoollee shigginyii ammoo tiniin lafaa ol dhuftu tana barcumaa jalaadhaanii bi'een nutti hafti ijoollee tanatti hafti. Ismaartii ijoolleetu jira bakka mara arsiin illee qabdi jimma illee qabdi alargeen illee qabdi baalee roobe illee ismaartii ijoollee qabdi. Nama lafaa ol dhufu kana jabeessi ati bira dhaabat gaafa nama deebichaa fooloo nama hangatiniiti. Gaafa namni du'e siidaa namaan dhaabiniiti. Maal go'a siidaa namaa dhaabu? Har'a inni ammoo si keessa siidaa ta'ee deemuu hin qabu. Kanuma kanaa miti asliikii. Ready. Akkan. Dubbii matu tana yaaki dubbadhu dubbii waliin rabbii waliin nuti de Oromoo takkittiidha abbaa ilmaan abbaa tokkooti nuti gandaa waliin qoonnu dubbadhu abboo dhiiratu dhiiratu dubbataa jira abboo. Miyuutirra ture. Asirratti dhageeffatanii califnee bar sirritti. Maala naasa'u reediyoo abbaa mammaati karakaa malee hojjetu hin dhaabu bar. Laa kun eewannoodha bar waanuma jiru tokkorraa. Riyaalitii jiru waan dubbataa jirtaniif qalbii takkaana uummanni dhageeffatuuf califnee bar. Bakka bareeda sirriidha tokko dubbate tokko walii caqabachuun bareeda bakka caqabattee ammallee tiyyaas liikiyya nuyi si caqabataa dhageeffataa jirra. Baalaayee ammoo warra jala jirtan ammoo tiniin leencaas kanatti illee irra mara abboo ana isiniin jedhe sila abboo namni kennatu tokkotu iddirii wayii Huseeni jedhanii Huseeniin kun hin batabbata. Wanta leencanaa kennu dhiifte mala kakattee waadaa wal seensifte. Isinii himaa qoya. Isinii himaa tokkotu Huseen jedhaniini iddirii isaanii keessatti hin batabbata. Huseen hima kana dadhaban. Tokko araadaan akka kiyyaa dhufe Huseenii isin jettan kana diriitee nan laaftu malee sila yoona qabrii jiraa jedhe. Siigala nama jabaa ufii jabeeffatuun isinirra jira. Warabbal Ka'abaa silaa aslii maalii isin jettan dhiirti akkanaatu niin eessa jirti sila Ameerikaa teettee achi dibdabaa kaasu nullee gaafa san akkana godhanna. Sheekaa roobeyyuu as taa'uun qabu jaalattee jibbite. Siigala. Ilmi namaa qiimaa walii beekuun barbaachisaadha. Nuti ilmaan abbaa tokkooti. Dhiirummaa keessaniif isinitti haasofne, jegnummaa keessaniif isinitti haasofne. Osoo isin nama luuxxuu taatanii isinitti ol seennee hin haasofne. Wallaahi mana nama hedduu iyyuu seenu argaa yeroo ammaa kana. Dur seena malee amma dhiisee mana kiyya banadhee kitaaba rabbii bichaa oofu. Maali? Ani nama awwala aslimmaa kiyyaan, konfidensii kiyyaan jaaladhe tokko. Abbaan fedhe na argaduu hin danda'u. Abbaan fedhe irraa na deebisuu hin danda'u. Dhiirummaa namaa jaaladha. Jegnummaa namaa jaaladha abboo. Waa mara keessattuu diinii keetii irratti illee dhiirota saba keetiif illee dhiirota ibirman nama hedduu bira dhaabatan namni keenya nama qiimaa namaa hin beeku malee namni keenya nama afaaniin ammootiin waa lololu afaanii hadhaayaa meeqa jira nu keessa abbuu hadhaayaa nama afaaniin darbatu kun ka keessi isaa nagayaa namni keenya kun bara beeyta gara biraatti hiikkata. Dhugaa jirtu namatti himtan bakka dhugaa nama liqimsiiftan dhugaa jirtu abbatti himi bakka akkasitti nama keenya bira dhaabadda. Siigala kanaaf. Biyya teessan tanallee dhufa jedheetiin hin baran bulii 15 asli uuma isin goggootan wallaalee garma marqita sila isin dubbii sila akkuma gootan reedii maal taatan isin maaluma rakkinni jiru am maali am reedii maal jetta kanama fidu reedii dhaawar biyya kana
Laa kanama fidu rabbi eega rabbiitii namni sababaa ta'a nuti ammootiin wanni allaanuu barbaadu Ameerikaa hin jenne Jarmanii hin jenne warabbal kaaba akka hajjii deebi'een ammoo kaayiroo deema jedhe maaliif jennaan warroota achi jiran akka asliitii fi akka maakii hoorootii fi akka ammootiin mubaarak musammaa ummata kanniin laaleetiin hin deebi'aa jedhe osoo nama birrii barbaadu taate Jarmaniin na darbaa kanaan na darbaa Ameerikaan na darbaa jedha. Siigalaa maaliif jennaan isinumatti dhufee isinuma laalee ofirraa deebi'uu bicha bakka balaayyee akka balaayyee jedhan tokko hin beekanii balaayyee nama bira taru tokko. Achuma ga'ee isin laalee isin biraa deebi'u waganuma salaama isiniin jedhee shekiriyaati illee salaama jedhee harkuma isin qabee maal goonaa foddaa wallaalaa oolaa miti dhiirti walitti baatee walirraa haasoytee walirraa dubbattee achitti salaama waliin jettee galu kana barbaanne gurba'a. Maal jette? Jettaree isheen yeroo baay'ee dhufanii nu laaluu fedhani. Wallahi natti tola sheekan biyya kana osoo dhufe hedduu natti tola. Haala mijeessinee fi as naannaanaga. Gizeen illee amma gizee tas naannaani. Gizee ho'aa kan. Isaan naanna'uu fedhanii bar dhufanii jiran kalimaa rabbii nutti himanii gorsu. Ani biyaansi bulii shanirran taa'u. 5 day only 5 day. Wal arguu caalaa ani amma sheekaa roobe argu jechuun akka waan tasnaannee tokkotti ilaala baay'ee ani viidiyoo kee waan hordofuuf naas naannaa taane nama dhugaa jettee nama hedduutu sheekaa roobee ilaalla jedhee lafa gurguratee ka'aa jira lafa gurguratee sheekama roobee arguuf. Anillee amma akkasii amma si arge akka waan maznaanyaa wayitti dhageetti namni gariin bar uumamumaan buruunyi isaa akkasitti tolu jira cal'ifteetuma kan jaalatu. Dhugaa rabbiiti. Sheeka nama anaaf nama akkasitti jalliseetuma jaaladha bakka waan wayii natti tole bakka ani hin beeku garuu. So kanaaf maznaanyaadhe inshaallah waliin haasoyne sifinna ka biyya tana beekta akka Dubaay isaan utaalanii dhaqanii prosesii qabdi. Yaa. Prosesii san haalli mijataa ta'e haala mijeessinee sifinna ishee. Barani keessaanii wanni paaspoorta wanni itti ergee jira bara eenyu kaa'ila keeppii ofirratti hin deemu sana eenyu ka mucayyoo wanni fuudhe Dubaay. Sodaa keessa. Sodaa ergattanii. Ta intala Dubaay fuudhe tana ila ashitti fuudheen. Sodaa keessanii sodaa warra Arsii. Hamzaa sanitti ginoo paaspoortii keessan na kenni jedhee itti kennee agarraa paaspoortiin kiyya akkasumatti ta'a akka nama ammootiin ijoollee abbaan irraa duuteeti. Isitti achi jira malee paaspoortiin Kaayiroo jira. Asii mara waliin ammootiin haasa'ee jira rakkoon qabu mara gusammaa fa'aa waliin ammoo bulima shanii olii 5 day jedheen isin argee deebuu barbaada jenna sargii kiyyarra akka naa dhuftaniyyuun barbaada baay'ee isin ajjama paaspoorta keessan dafa ammootiin innatti harcaasaa naan jedhe dafeetuma wayita san itti kenne agarraa kinoo ijoollee ammoo abbaan irraa du'e ka paaspoortii akkasuma bira maramee ta'a. Waggaa tokko wanna kana isin gaafadhe ammoo asli si gaafadhee jira gizee afraffaa kiyya asirra si gaafachuu kiyyaan inshaallah mari'anna naan jette maaliifuu ta'uudhallee qaba mari'atamullee qaba kun dubbiin dubbii isin laalchiftu dubbiin dubbii quuqaati dubbiin dubbii ammootiin nyaatanii miti itti dhuganii miti dubbiin dubbii ati ammoo ciqilfattee itti raftuu miti kun sheekaa roobeeti kachi dhufaa jiru mangistii caalu namni diinii rabbii qabu mangistiidha mootummaadha awweet akkana jiru mootummaa kaan hin tuune warabbal kaaba namni diinii rabbii qabu mangistii. Yeroo ammaa namni fataa godhaa siyaasa naannaa hoonyaa dhooduu gisiin jedhu eenyu jira namni akka sheekaa roobee hin jira hoo jette as baasi hin jiru bakka osoo argattanii das na jedha warabbal kaabaan argattu jimma keessa arsii keessaan argattu osoo argattee garuu das ilanyaan wal qarqaarree deemna hakiimiin bichaas himaanna dirree dawaa keessa smart so nama hakiimiin bicha fataa godhaa zanaa godhaa si qaraasiisaan ammanta dabbartaa fuuluma sheekaa roobee olaalte ammootiin nama meeqatu ammootiin hin das jedhe jaarsaaf jaartiin wal lolte bar waggaa tokko fuula sheekaa roobee ilaaluu bichaan araaramte. Kun illee jaartiin ishee kaaroo jette jaarsi illee ishee kaaroo argee jedha jettuma kanatti araaramte. Yennaan nama kee qabadhu bakka hagayoomi isinitti namootiin hagayoomi ammoo paaspoortaa isiniin jechuun qabnu silaa isin fiiyyuu beeytaniitiin ishee kaaroo dhufeetiin namootiin asitti ammootiin nu haasa'ee waan heddurraa waan haasa'u jira warabbal kaabaa achi dhufee dhiirumtii keessanillee waa heddullee waan haasa'u jira waan achi keessaallee waan haasa'u jira waan guddaa waan haasa'u jira islaamummaa wal qabsiisee waan haasa'u jira. Nama kee ammootiin maa akkanatti ilaaltaa siin jedhaan nama kee. Sheekaa roobee achi dhaquun ammootiin salphaadha. Waan piroosesii guddaa akkasitti fudhatullee miti. Isinii ammootiin rabbiin ammootiin nama hundaa isin dhageessisee feemasii isin godhe kanaa miti. Silaa har'a namni isinii gadi iyyuu namni isinii gadi iyyuu sheekaa roobee fiduu keessatti salphaadha. Hin dhaaminaa isiniin jedhe wayiif isiniin jedhe anamma isin laala amma arsiidha. Laal wayi ammoo bakka waliin dhalanne na fidi jedheeni isin arsii ilmaan abbaa tokkooti garuu nuti tokkoof isiniin jedhe dhiirummaa keessan isin argee isinit dubbataa jira jegnummaa keessan rabbi waa mara namaan kennu ammootiin rabbi waa mara nu haa kennu alhamdulillah
kenna mallee haasawallee ammuma tana haasawaan itti mari'adhee itti barreeffadhee hin haasawan wayita kutubaa godhullee ammootiin wayita darsummaa keessa jiruan takkaa kitaaba itti ilaalleen itti nexannaan ammuma haasaya abboo ammuma rabbiin naa kenne kitaaballee haasawallee kana namni namarraa fudhatu hin danda'u dalagaa rabbii keessa kan naqatin reedii kiyya ammumarraa itti mari'attan mootiin liivii kana ammoo irraa buutanii akkam gootan ajaja kunillee bishaan itti dhugaa bakka jirtanii. Yallaa reedii deebis. Rakkoon kan waan mari'anneetiin isinii xumurra. Mari'annee teessan tanatu gizee afur nat deebi'e asliin illee mari'an amma homaa ijoolleen hin rafti faanaan jedhan ijoolleen hin rafti ijoolleen kaayiroo hima rafti guyyaan rafti halkan hin rafti ijoollee hirribarra jiranaan jedhan. Maafi doktoratu mari'atee si fidaa bakka dhiisii. Hawaa ijoollee daa'ima taatee karameellaa bitanii ammootiin hin deemii galii jedhanii wayi taate ani ijoollee karameellaa ammootiin hin kinoo akkana kan mukaasan itti bitanii deemii galii jedhanii isa wayi taate ijoolleen bara maraa hima rafti kakaayiroo ijoolleen rafashee kanaan jedha asliin illee aslii kiyya maal taate. Andeenii kooti nama waddaa jechuun waan isin jaaladhuufi warabbal kaaba. Nama waddaa qonni irraa waan isin jaaladhu. Rabbumaan na salphisee. Warabbal kaaba rabbii isa malee hin jirre kakadde onni irraa waan isin jaaladhuuf sitti bee. Onni marraa kama dhugaa. Tigalee inni aannu. Barsa moonii san gisee isin na barreessisan guyyaadha jedha duraayyoo san akka ammaa kanaa miti. Baqattoonni asirraa halkan daaraa dibataa bultee geemsifamtee guyyaa rafaa oolti. Amma garuu geemiin badeera waan ta'eef hin argamti. Gisee hundaayyuu bakka irratti marannaa bifaara. Baga badeeyyu daaraan sun baga badeeyyu. Daaraa jijjiiramee barbaree fi daaraa dibattu sun baga badeeyyu alhamdulillah. Suni waan guddaadha. Alaa kulli haali kinu akkanatti teennee waliin mari'achuun keessan kun ammoo haga yoomiiti. Ani onilii yoo hagam isinii kenne hoo barbaade bulii kudhan bichaa isinii kenne reedii kiyya reedii smart so. Bakka waan jette jala saradii kana dhibbaan dhibbatti. Si gala. Ani kun naante matayya kee labbinyi manda'u matayya koo kee labbinyi mani. Taachuu tawaayee taachuu ishee kaaroo beekoo maxaraatan labbaachu. Akka keetti dudura Dubaay dhuftee achirraan achi deemtee jaan as maal jette. Ati handa nyaati fuutu manaa qabbanaa ati Dubaay illee dhufuun kii ani gana Antartikaayyuu dhagaa. Tokkoffaa Dubaay kootuti Dubaay irraa Kaayiroo si ergina xixiqqii isaaniitiifu kootu Dubaay irraa Kaayiroo deemta achumaan. Uffatan jijjiira duree kootii kan ofirraa. Hin jiraas uffata rakkatee tumti kootu Dubaay kootu guyyaa 5 nu bira turi achiin booda immoo Kaayiroo guyyaa 5. Akkana jedhan kinoo asii akkam jettamee dubartii dhiiree tartu kinoo akkanatti haasawtu laal ismaartii. Maal jetta tamma reedii amma maal jettamee amma kanumaan maal jettaa siin jedha tamma deebii kenni asli. Maal jettamee carraan hojii biraatti kennu. Maal jettan? Kaayiroo kadhataati maaliif kadhata gaal? Ka isan geenya'u Kaayiroo bira darbee Kanaadaa deemaa jira inni immoo kan akkanatti sammuu kee bashannansiisaa nu gammachiisaa. Kiu jechuun amma gaa jetti addunyaa faranjiin illee arabni illee kunooyi. Warabbal kaabaa kiu jechuun amma kaa kana ammootiin osoo isin kafalchiise ani isin mana muluu kulli mootummaan illee mana natti bitee ammootiin ilaal ijaaree istaandaardii isaa ka eeggate meeshaa itti galchee itti galinaan jechuu qaba marraqee dhufee akkanatti kinoo wanni maqasiisanii muree itti ol na seensisuu qaban jecha kana nama hedduutu fayyadama. Maadaamiin yaa eeggadda kiu jechuudha malaan jette. Waggaa lama har'aa jedhee ammoo roobee har'a Dubaayii fakkaatti kootu ilaali gaafa isiin hawaaraa gaafa isiin ispaaltii takka bichaa qabdu roobee gaafa isiin ispaaltii keessa hin qabne jedhee roobee daamana fakkaatu har'a roobee Dubaayiin fakkaatti jechuma kanaafuu silaan ammoo mootummaan ammootiin ofii isaati istaandardii ka eeggate mana ijaaree meeshaa itti galchee akkanatti ammoo maqasii wanni san muree sheekaa kiyyaatti galinaan jechuu qaba garuu dadhabbina nama kennaati homaa rakkoo gochuu hin danda'an homaa ammootiin maali baga jedhe anatu keessanii isinirraa dhaladhee jedhe osoo namni biraa ammootiin ka jedhu taate har'a jecha kana ammoo Suudaaniif fayyadama Keeniyaaf fayyadama. Faranjiin nu toroggomaa jettee itti fayyadamaa jirtu osoo farangii ta'e doolaaraanii bartileeraraani jecha kana faranjii fayyadamaa jira bashaatiif. Nuti addunyaa biraan bahee barkiu jechuu san yuutuubii keerratti walakkaa miliyoonatu si hordofeesi fe'e. Warabbal kaaba nama sheekaa roobee bichaan mana viillaa ijaaratee jira nama sheekaa roobee makiina manaa bitatee jira maal jettati yuutuubiya beeytaa kana quba qabdaa. Walakkaa sheekaa roobee qofa. Yaa yuutuubii keerratti. Bakka inni haalnoo bakka nama kee qabadhu kaa nama kee maaliif hin qabanne ani waan nama irratti ammoo dagaggooti nama kalaqa ofii kiyyaan deemu ani ammoo jechama kiyyaan nama deemu ani nama jechama namaatiin deemu miti nama kalaqa kiyyaan ammoo hin jedhu har'a manni marti kiyu jechuun amma kaa jedha anuu itti fayyadamaa jira wayita kootii manatti gate gaayaan beetasabni keenya itti fayyadamaa jira akka itti fayyadamtaniin kafalaa wayyade sila har'a nama kee qiimaa beekuu qabdaar har'a sheekaaroo beekoo mana kiraa keessa taa'uu hin qabu bar
Jagad mootummaan illee addatti isinillee warri Oromoo addatti ijaaruu fi qabdan. Masnaanaa taalabbat jettuu jaartii lama fuudhee jettuu gamana mana mootummaan ijaaree fi mana Oromoon adda ijaarte keessatti wadii mee taalabbat bakka akattama. Jaalatti jibbite. Kana moo kanaa miti? Dubbii dhugaati. Akka yaada kiyyaatitti tokkoffaa uftee Bush Khaliifaa biratti suuraa kaatee viidiyoo hojjettee achitti mul'attee akka gunoo Bush Khaliifaa sanitti achitti ol si mul'ifnee laali gaabii gurguddaa kana kan baandiraa abbaa gadaa kan sitti dhuufnee gaafsa warri kaayiroo kiiwu jettee ofumaa si fuuti dhufte. Amma immoo anumatu siin jee nurra tarkaaffattee kaayiroon deebinii kootu Bush Khaliifatti footoo ka'e. Kootu Bush Khaliifaa irratti ol si baasee quuxii isaa gubbaratti ani viidiyoo hojjettee mul'ifnee achiin booda immoo jarri kun qaana'een si fidaachitti. Andanya kino dubartii akkanatti haasoo nu qabna abbootu nu dubartii. Nigis haarataan irra deemaa jirti. Nu amma hin dhageenyu kun oduu diinati. Ofumaa bakka mari'annee paaspoortii kee kaasitti hafellee akka inni socho'u goona inshaallah. Hafee maal hafe kino akka ammootiin nu uffata ammootiin alatti itti roobee ta'ee bara uffata alatti itti roobee ta'ee mana kanneen agarraa jiru akka namatti hin ta'u. Hamzaan sobaan tokkoffaadha. Hamzaa maaltu amana? Reedii dubbiin tun dubbii ammootiin dubbii ruuhiiti. Dubbii nyaata itti dhabanii dubbii dhugaatii itti dhabanii dubbii itti rafanii miti. Du'aayima godhate sheekan du'aayima godhe milkaa'oon hin milkoomne. Keessatti uflaala ani ammootiin saba kiyyaan jaaladha saba kiyyaan quuqamaan argeetumaan deebi'uudhaan biyya birrii deemaan jiru nama taate Ingiliisa Kanaadaa jedha dantaa kiyyaa miti birrii. Danta makiyyaa miti annama birrillee ammootiin argeetiin jedhe fataa jedheellee nama jedhu har'allee ammootiin alhamdulillahi rabbil alamin guyyaadhaan ni fayyadamaan nama 4,000 5,000 akkanallee jedhee ofii kiyya fayyadamu guyyaadhaan 5,000 fayyadama ammoo jaalatti jibbite 5,000 fayyadamaa garuu gaafa kaayiroo deemtu qarattuu kenneetti kooti gaafa kaayiroo deemtu qophaa kan kee deemta moo haadha mana kee fudhattee deemta haati mana kiyyaa mattaawaqiyaan biyya alaa deemti injira mattaawaqiyaan deemu Tasa hojii laasi fudhatanoo. Paaspoortii malee hin deemsifamu jedhe silaa osoo paaspoortiin jiraate dhugaadha silaa ammootiin maaliif beeytanii wanni tokko ammootiin kalaalu ani ofirratti awwala laalee paaspoortii as sokkaa hin baasuu hin danda'an karaa keessaatiin amma miiseejii katabee suuraa osoo isiin olii gadi hin deemin asumatti qarrasee asumatti itti kennee asumatti manatti naa fiduu hin danda'an maal ta'an VIPdhaan ammumaa jaja warra fardaa modelee danda'a laakiin aniyyuu awwala aniyyuu ammootiin mee Dubaayii deemee mee achi gahee asaa deebi'u gaafa ammootiin mimmi'eeffadhee ardiyyuu babbaradhe amma suudii tana baradhee miikino karama kiyya godhadhee bara amma suudii kino tikeetii muree deemuu hin danda'a saa 11 achi jira namni makiinaa gobbaa kabirri 20 yaabbatan kana iyyuu salfii akkana dhaabata makiinaa salfii akkana dhaabata mannaaraa keessa osoo jarri salfii san hin fixinaan suudiidha kam akka rabbi akkana naa laaffisi siiga laatam haadha mana kiyyaa waliin tasnaanna'uu barbaada haadha tiyya tana deettee waliin tasnaanna'uu barbaada dhugaadha fataa maalataa labbanyene iska macheeno kab tak jetti barindi iska machee diras haga yoomiitiyam fataa ittiin jedhee jiru duniyaa ammootiin itti galaggaluu barbaada maaliif jennaan nama na dhaaluun beeku yookaan akka diiriyaan useeniyaan jibbitu duubaan dhufee duniyaa tiyya dhaala siiga laatam irra taa'eetiin nam cim jedhee akkasii wanni jedhu sanii miti haa jiraattu jaartiin tiyyallee fataa haa jettu ilmi kiyyallee fataa haa jedhu ufiillee fataa jedhee jiraadhaan. Sigala singiggibii namaatii sanii miti anabbo. Nama ammootiin hin garii jira nama makiinaa sargii fuudhee cheentoo birrii 50 dubbatanii birrii 55 jennaan birrii 5 keessaa bu'u. Kun jira akkana birrii 5 keessaa bu'u sargii fira. Qaraa miti yaa kifataatti jedhi sargii firaa eegataate zariidhaa si waamanii makiinaa addaa fi diidii dhaqe. Cheentoo birrii 5 keessaa bu'a namni garii. Singiggibii namni gariin jaartittuu birrii hin kennu wayita birrii itti kennu akkana irraa garagalaa. Jaartiidha bar jaartii birrii irraa garagalaa baasa birrii wachii gaba. Akkatti baasa birri nama garii argitee aganni qulfi birri akkatti baasa jaartii. Ishee kan mallee ma jirti? Mootiin hin baasu tana birri 200 tana amma gizee 3 irra deebi'ee laakkaya way waliin maxxantee jedhee maxxanamaan kun ila akkana laakkaaba inni gutee birri matanii kana godha maxxanama. Bataam kun namni yaanneefi warra balkaa baay'een jira namni jaartii irraa birrii garagalee baasu akkatti baasa abbo siigalaati. Subhanallah an kanan argine wallahi takka maal ilmi namaa birrii jaalata akkanatti ammootiin dhugatti namni wayita salaatu bara sirra kaatee salaata birrii qaqqaba galina kana gogo hiigala nyaadhu fataa jedhi jaartii tee nyaachisi ilma kee nyaachisi biraa deem jaartii teetu yookaan nama biraattu dhaala. Kana akkas godhana fakkaatee bar nama kenna kan. An takkaan argine baran kama dhugaa argee bar nama wacii wayita gabaa itti kennu birrii kiisii sanuu pootii sadi godhataa akka waan ammootiin
Siigala tammootiin kootii sadii walirraan godhata sadi. Mee ilma namaa ta'ee kootii sadi baateen deema. Ani gariin namaa ilma namaa barrii cufee baayaayyuu. Barrii cufee baaya akkasittuu beekta. Maaltu mana jiraa barrii cufee baaya? Wanni jiru isarra jira uffanni. Mana cufee baaya arsanirra. Qollofee baaya. Waan jiru kulli kootii afur godhatee guyyaa keessa namni kootii afuriin godhatama. Shurraabii sadii fi kootiin laman godhatama. Sanirraan barrii cufee baaya. Akka waan mana waa jiranii maaltu mana wanni jiru isarra jira uffanni. Kattis kanallee achi qabee uffata sadii san keessaa birrii baasa. Kama akkanaa kana ammoo hattuun murtii ka araadaan hartuun hin jirtii miree ciwwee gaafa garraa ol ba'e kanuma keessaa murtii kanu. Rabbiin nyaatiin jedheen ka. Nama mi'aannaa adda hin agar nama imala deemu Addis Ababaa deemu osoo birrii qabu osoo kontaala 200 galchu bachoodhaan deematu jira qaratiitiin. Bachoo waan bitadhu jedhee shaabeetiin goru jedhee. Bachoodhaan deemata maal jetta eenyaa? Maal jettamee nama kanaan atammamee tibsima nyaatee bataa jedhee algaa bareeda ammoo istaandaardii isaa eeggate 5,000 6,000 qabatee yoo bule maal qaba? Siigala? Akkana kana shari'aan hundi orgitii miree dirri isaatu isa kassasa. Isa kassasaa jira kassasaa xiqqi isa kassasaa. Maal jettasi? Nama giddiin firaasha wanni itti bitantu jira bars firaasha ispoonjii kana kontaala 200 qamadii galchu firaashu makaan irra bula ka qamadii san dirri isaa ol bobbaa'ee taayifii kiiloo 3 keessa ol jedha ganam.